هذا كو ما تيجوا تبتاكوا لما فعل قالت ربي أرمين كود أرزالته كوديس بعدين سمعت سلا لما كنا بكاتو تفاتور هيك شو رام سلا نقول لما فارت نلده نقول لما فارت كافن نلده كم سنين جده يا ونديما لما تيجوا كيسا سنا سمعتي أنكروا بايين بريء جالت تلي جبتانيس نا دوكمان سيتيه فنون بيك كمادين كافن كتاكورن دوكم كتاكورن كاو وريكان فرتاني دي دوكم هنا عندنا أنا دمبلولو ما قالنا بيتان كبارو بيكان جرام تطلع كدوركم دوركم هيدا دوكمنتي ترانسي دوكمنتي كليرانسي فرا تدا من برام ساكلم سر كلام بفعل جرام قافنا برسيسان كو تكو دو إنر كم مالي دوركم تنا خراوا بيورني سيسي فيديو فاسين أكيدان كوتا كوتا تكو مبرين بافشان تما كفلو إننا كفلو مادين براتون عندنا دوركم يبين عندنا so falele ben biri bafshan tamasana akuma fidan tani na kafalani ya uba kaso sodata na kuta ko to ko igale sanadis kuta ko to baranno angafio polisa kenya hundu makenya gargar ijolle ja ka budu kuta ko to ko sanaga tum baranno inni tane turu wagga saatti ijolle lama ka budu elis kuta ko na manama afutane mana ko kessa baranna magala dem bilolo ra kan ke saatti ja olfa gata echun jiatti se kugalla lama faitti galla mana kiraa birrii kudhanii teenya nama furtaanee baranna maatii otoo kogeessa keessumaa kanan inni irraanfanne kan shiifti sa'aatii booddeen baradha shiroo hojjedhu nu eegi jedhu shiroon hojjedhu walirti bishaan lafa keessatti bahee daakuun jalatti gabbuun anutuu manni bishaanni bulluqinan daakuu galitti naqan na kanan irraanfanne buleessi keenya hangafa waan itti rifeensa sirreeffanne waan itti bukoo itti bukeessinu gaafa ramnu siisteriin tokko nu wajjin jirti kan barattu kan siraa dhaqee dambilolloodhaan sa'aa nama lama ta'anii hojjetanii warri hangafa tokkooti birrii ja'a fidanii dhufanii birrii sadii xuwwee kan jedhamu bitanii birrii lamaaf hamsaadhaan maqasii nu bitanii obboleessi keenya tokko rifeensa nu sirreessaa jechuudha. Maatiin keenya waa dhabanii miti garuu because kaayyoo barachuu namni nu jajjabeessu jiru waan ta'eef haalli dukkana waan ta'eef hin jiru. malee waan ittiin nu barsiisan horiin jirti maal jira bunni jira namni sana si jajjabeessu jiru yoo jaallatte baradhu yoo dhiifte dhiisiidha waan kutaa kudha tokkotu jennu obboleessi keenya ni lammaffaan sun ittube inni hin deebine kutaa kudha lammaffaa irratti dubbiin natti dhufte hidaarii gaafa guyyaa 28 abbaayeen keenya dube waggaa 3 reeffi mana keenyaa bahee waan tokko abdiin hin jiru so wasiilli keenya ganama bahee keenya irraa waallee kannaan jedhe bakka sarraan jirtu kan keetii gara manaatti deebi'inaan jedhe sa'aatii sadiin kaleessa beekoo waale soonoo ganama gaafa ni sa'aatii sadiin akkanaan jedhu afuriin ammanaaf badeera miilla kootiin deemee sa'aatii 10 yeroo ta'u magaalaa Dambiilloo gaheera abbaa koo kaleessa nan waale har'a garuu dhiisee sokkeera sana ammachi taa'ee amma salgariitti taa'u jechuudha hin beeku garuu karicha dogoggora fakkaata garuu gara kaayyoo isaatti si geesse dogoggora fakkaata yeroo sana manatti deebi'ee kana booddeessi na sokkeera kana sidii kaasu farras naman ta'e jedhee miti ijoollee nama tokkoof abdii taa'ee dubbadha nama addaan ta'ee nam baradhee dhaabni sidii kaasaa jiran ijoollee ganaa akkuma keessan tokko keejiitti deebi'ee barachuun barbaada ganaa kanaafu nan beeka so dhufnee kutaa 12 gaafa xumuree kuma isaatti xumureetan illee dhiisee akka tasaa anaan baardaariin nagee obboleessa gosa tokko maqalee ga'ee boleettii koddoo tokko ga'ee haadha keenya qofa jira haati keenya cimtuudha baay'ee nama waaqayyooti isa booddee birrii 570 naa kennite anaa because Dambiilloo baardaar kumaan jedhu maqalee baay'ee fagaata waan ta'eef obboleessa koo ngafa abbosee kan jedhamu abbaaseera baalangaatama isa ammoo birrii 700 kennite warra kaanii akkuma isaaniitti kennite kan koo birrii 570 nagee hiriyoonni koo birrii 3,000 fudhatan gara isaaniis hin ilaalle because booddee deebiin amma akka eegu waan hin beekuuf jechuudha isee mattan gammade birrii 570 waa'ee itti gaafatamummaa haadha akka bartaniidha kan biraa kan waaqayyoollee hafuura nu galuu nutti ulfaachuu danda'a kanuma maatiillee yoo barre nama akka ta'a haati koo birrii 570 sana naa kennite gaafa deemuuf kottu naan jette maal jennaan birrii 570 sanatti hawaasii dabale maal jennaan imimmaan ishee akka goote birrii 570 dhuguma isheen jaa birrii 570 sanatti birriin isheen naa dabalte sun imimmaani birrii 570 dhumeera garuu imimmaan naa dhakootii sun garuu hamma har'aatti akka nama alaarni gaafa rafu na kaasa
dhuguma isin gaafa abdii kutat an waan biraa miti dargaggeessa Oromoo waa tokko sitti hima waan biraa miti siyaasni maaloo ati jalqaba nama ta'e waan hundumtuu hin dhufaa jiruu nama waaqayyo yaadarraa qabudha keessumaa nu kiristaanonni karaan siyaasatti ilaalullee siyaasa sirreessuudhaaf waaqayyo furan keessa kaa'e malee akka warra kaanii baxabbaxuudhaaf nyaachuudhaaf hatuudhaaf saamuudhaaf ittiin galannu warroota dogoggoreen deebii Yesuustu dhugaadha jechuudhaaf keessa seenna malee akka warra kaanii hatuuf saamuu hin barbaannu amma carraan hojii carraan barbaadamu carraa alaaf keessaa qaama sabitamaa garuu waan sitti hima isuma dhuguma warri eebbifamta illee isinii waa bitan hin bitin gaawanii mitiiti tiishartiin eebbifame dubbiin isa kana miti addunyaatu na eega jedhi malee kan naan ergitu taanaan akka hiriyoota kooti bitaan mirga koon ilaalle qabdi jedhee yuunivarsiitii dhaqqa birrii 570 gurgurate xirrii irratti birrii 100 na ergitu nama furbarsiitti birrii 100 na ergitu birrii 100 nan bahe sanee irratti birrii 300 tiraanspoortii na ergan bilbilli gaafa naa bilbilam guyyaa guutuun mana caatii oola because mucaan irratti naa bilbilamu caatii qaamaa ganamaa ka'ee kan isaan eeggataa oola dhuguman isinii jedhama anamma al tokko rakkina wanti nu jennu hundumtuu rakkina mataa isaa keessa darbu har'a birrii tokko dhabuu dandeessa sana jechuun borii qabu jechuudha har'a namni si tuffachuu danda'a kana jechuun bor tuffatamta jechuudha garuu waaqayyo qofti edenatu tiraftu samii banee kaayyooti dhalattee qofa sitti agarsiisu gaafa sana rakkinaan jettu salphinaan jettu kejajuun gadaduun jettu biruma dabarta darbaan jira it is a road karaadha it is a pathway jetta malee kabarootuun ta'e waan hin taane hojjettan kanaaf darbe ni ilaalu firoonni koo baay'een uffachuu danda'u uffachuun cubbureechaan jiru garuu kan isa galateeffatu bara sana rakkinni waan mataatti nu tafatee rakkinatti dabarsee utuu nuun kenne waan xiqqooftuun jilgeenfate nama taata tarii dhalootaaf jireenya kee qooddasa jedhee waaqayyoof garuu galanii dhuguma isiniin jedha har'a dubbadhuun ture tuun bara sana wayiin qabamee kufeera ta'e utuu warri birrii qabanis na goomsanii nagataniiru ta'e hin dubbadhu lafanii carraa itti dubbadhuun qabuun ture garuu akkan tarii har'a nama tokkoof sababa jijjiirama akkan dubbadhu sana fideef qofaan galatee jireenya koo keessaa eenyu gargaarsa tokko hin qabu isatu jalqabe isatu xumura kan koo mootummaan kan koo keessaa dhimma qabu eenyu waa'ee koo murteessuu hin danda'u waa'ee koo inni jalqabe isuma inni xumuru suma har'a waan tokko si baasa harka namaatiin si baasa harka biyyaatiin si baasa harka isa sin dadhabne harka waaqayyo si galchina deema sin dadhabaafe yoo gadi buute dhoksaa qabda siniin jedhu ilmaa dhiyyeessaa sooressaa sin jedhu si baachuu danda'an arge dhuguman sitti himamu so keessumaa kana irraanfan kutaa kudha nitti obboleessi keenya du'eera kutaa kudha tokko obboleessi keenya du'eera kutaa kudha lamatti abbaan keenya du'eera fireeshumaan utuu jiru obboleessa obboleettii koo fuudhe du'eera gaafa mataan nu dhukkubu mana keenya keessa taraan miratuudha taraan abbooseedha taraan gammachuudha taraan laliseedha jedhama because waggaa furguutuu reefi mana keenya waan ba'eef taraa eeggataa ture du'aaf kan biraaf rakkinaa miti du'a ka reefi mana keenya waan ba'eef abaarsa qabu hin jedhan namoonni baay'een sanyii isaaniitu sanyii abaarsaati hin darbuuf akkamitti nama ta'u kunoo reeffa mana isaaniitti yaa mana waaqayyootti hojjetu maatiin keenya jaarsolii waaddaatti maatiin keenya mita baasa qabaannee miti sanas ta'e warri sun deemuun yaada waaqayyooti har'a dubbachuun keenyas yaada waaqayyooti adaraa the graduate student rakkisin maatii keetti bilbiliiti naan rakkatin jedhe naman ta'a addunyaatu na eegaa bakka qotiyyoon gurgure waa'ee koofi durii tokko illee hin kaffale yoon bareedes guyyaama tokkoof yoon fokkisas garuu mul'anni koo addunyaa kanarraa namoota qofan baay'ee akka kaasuudhaaf qophaa'aa jiru irraan batina ijoollee haadha hiyyeessaa gatante akka keenyaan kaasuudhaaf akka qophaa'aa jiru ijoollee dookimentiin dhokate jalaa dhugaa baasuudhaaf mul'isuudhaaf akka qophaa'aa jiru irraan batina dhuguma isinii jedhama addunyaa tafaan barii nu eegaa isheen irra dubbadhu kana guyyaa tokkoon argitu isinis yoo amantan isiniif ta'a mee ameen jedhame isin faranjummaa jedhaatu ni quccu goone ganaa se barsiifna gana eenyummaa Yesuus isa sirrii gana wanta biyyi lafaa fakkaatu qabu seettin har'a as jalqabi keenya xiqqoo fakkaatu dhumi keenya tokkoo miti godhese maaliif yoo jette addunyaa kanatti hiika kan kennu kan akka kanaan nagaa
kan mootummaan Ameerikaa dhadhabe bara 1970 bara 1960 keessa gurraachi asiin taa'a adiin asiin taa'a gidduu isaanii finyootu jira ture gamada makaakalaachuu alla because adii gurraachi walii wajjin baratanii walii wajjin cherchii waaqeffatan Billy Graham madarakii marra gaafa ba'an akka jiran ladies and gentlemen warra sittan dhaggeeffadhaa jiran Luuteriin I have a dream abjuu qaba Luuteriin isa jedhe waammatanii Billy Graham madarakii irratti haammatan gaafa sana haammatan gamadii tokkoon hadaan adii gurraacha gidduu jiru citee adii gurraachi walammatanii the first university jalqabaa Mississippi adii gurraachi wal bira ta'anii baratanii hospitaala keessatti kan mootummaan Ameerikaa furuu dadhabe isa kanatu hiikatti kenne akkamitti jireenya koo jireenya keetii kan kennu eenyu kan tinkennine siyaasa biyya kanaa sirreessuu kan danda'u yoo jiraatu kanaaf ijoollee waaqayyoo qofaman jaallattan jibbitan the gospel can make it adjust. Amen. Isuma dhugumaan isinitti hima.